Hi, akkam jirtan? Kun General Psychology for Freshman Afan Oromootiin kan isiniif dhiyaatu keeltii biratti kan argachuu dandeessanidha. Mata duree har'aan tanaa keessatti kan waliin ilaallu sensation and perception jedha. Sensation and perception jechuun maal jechuu akka ta'e walii wajjin ilaallaa daawwii yookaan turtii gaarii isiniin jira. Before anything else, psychological life begins with activity of knowing what is happening around. Waan hunda dura jireenyi psychologyidhaan kan psychological life kan jedhamu kun wantoota naannoo keenyatti ta'aa jiran beekuu keenyarraa eegalee kan itti fufudha jechuun wantoonni naannoo keenyatti ta'u jiran naannoo keenyattis ta'ee nu qaama keenya irratti wanti ta'aa jiran maali hubannaa nuti wantoota naannoo keenyatti ta'aa jiranii fi qaama keenya irratti isaa ta'uu ta'aa jiran san hubachuu keenyarraa kaa'achuu psychological life yookaan jireenyi psychological life tokko. Sensation and perception are first important dimension of this intelligent life. Kana jechuun maal jechuudha? Sensation and perception warri jennuun kun jireenya psychological life kana yookaan psychological life dha akka initial point yookaan start point dha. Jechuun starting point of all other psychological process. Wantoonni ati xiinxaltee dubbachuudhaaf dandeessu tokko, wantoonni ati barattee kana dura barattee yaadachuu dandeessu tokko, wantoonni ati itti yaaddee yookaan probleemii tokko yookaan shalaga tokko furuu dandeessu. Akkasumatti illee waliigalteen ati nama wajjin communication waliigalteen sagaleedhaas ta'ee kan waliigaltee yaadaadha. Akkasumatti experiencing emotion and for being aware of yourself. Waa'ee mataa keenyaa illee beekuun muuxannoo waa'ee miira keenyaa illee beekuun kan inni eegalu start from psychological life which is sensation and perception kanarraa eegalaa jechuudha. Kan sensation and perception jechuun maal akka ta'e bal'inaan kan waliin ilaalu ta'a. Garuu akka introductionitti as jalatti akkuma agartan kana miira keenyaas ta'e dandeettii keenya kan nuti walii nama wajjin walii galuudhaa qabnus ta'e dandeettii nuti barachuudhaaf akkasumatti yaadachuudhaaf yaaduu fi problem solving tokko illee nu fayyadu maalirraa eegala sensation fi perception irraa eegala. Inni kan eegalu immoo sensation fi perception kan inni eegalu immoo maalirraa wantoota naannoo keenyatti ta'aa jiranii fi qaama keenya irratti ta'aa jiran hubachuu keenya irraa eegala jechuudha. Without access to environment through sensation and perception, you will be like a person in coma devoid of thoughts or feelings. Kana jechuun maal jechuudha? Yoo waan naannoo keenyatti ta'aa jiru wantoota qaama keenya irratti ta'aa jiru karaalee sensation fi perception kana hin hubannu ta'ee hubachuu hin dandeenyu yoo ta'e akka nama yookaan lambaa kaartoona keessa wayii siree jala kaa'anii yookaan akka nama wantoota waan tokko illee hojjechuu hin dandeenye taanii mul'achuu dandeenya jechuudha. Coma devoid of thoughts jechuun nama gartee akka namatti dhaabbatee deemu garuu immoo tootii yookaan feelingii isaadha irraa kan fagaateeti. Taanee akka nuti jiraannuuf nu saaxilaa jechuudha. Kanaafuu sensation and perception jechuun maal jechuu akka ta'an waliin ilaalla. Sensation is the impact of stimulus or receptors cells in our sensory organs. The ears, nose, tongue, fingerprint or fingertips among other parts of bodies that sense feeling or touch. Stimuli from the environment are transformed into neural signals. Kana jechuun maal jechuudha? Sensation jechuun dhiibbaa dammaqsituun yookaan stimulusii wanti nuti jennuun kun stimulusii kan jennuun kun dhiibbaa inni qaamolee miiraa keenya irratti gaggeessu sensationii jedhama jechuudha. It is the impact of stimulus or receptor cells in our sensory organs. Sensory organs jennuun qaamolee miiraa keenya jechuudha. Ijaaf ifni stimulusiidha. Ija keenyaaf ifni yookaan ifaan stimulusiidha. Gurra keenyaaf immoo sagaleen stimulusiidha. Funyaan keenyaaf immoo fooliin stimulusiidha. Arraba keenyaaf immoo dhandhamni stimulusiidha. Fingerprint yookaan gogaa keenyaaf immoo wantoonni naannoo keenya jiran qabbanaa ta'uu oo'a. Isaan kunneen maalii stimulusiidha jechuudha. Kanaaf isaan ifni tokko ija keenyarra yoo ija keenya qaqqabe ifni akka ija keenya qaqqabeen wanti ifa fakkaatu ija keenya qaqqabuusaadha kan ittiin beeknu sensation jedhama. Kan dhiibbaa
ifni ija keenya irratti qabu kan detect ittiin goonu sensation jedhama. Perception is mental process of understanding sensory input received in our brains. It's awareness or understanding of the real world cause or sensory input. Karaa wantoota nuti ijaan agarsiisanis ta'e wantoota nuti hubannee deebii gaafii hiikaa guutuu kan nuti ittiin laannu sun waa'ee isaa awweer kan ittiin taanu yookaan waa'ee waan sanii qaceellotti kan ittiin beeknu maalummaa waan sanii kan beekuu dandeenyu hojii sammuu keenyaa kan ta'e perceptionii jedhamu jechuudha. Kanaafuu sensationiin akka inputitti perceptioniin immoo akka outputitti fayyadaman. Sensation is start from our sense of organ or sensory organs then transmitted to our mind. So we can say that sensation is from bottom to top process that start from sensory organs to our brain. But perception is the reward of that, which means it is top to down or top to bottom process. Kanaafuu sammuu keenya irraa gara qaamolee miiraa keenyatti adeemsi dammaqsituu tokko ittiin hubannee waan nu dammaqsiisan ittiin hubannee sagalee isaa ta'uu, ifaa isaa ta'uu, dhandhamaa isaa ta'uu, foolii isaa ta'uu, yookaan wantoota naannoo keenyatti argaman ho'aa fi qorrallee yoo ta'e adeemsi wantoota san nuti ittiin hubannee kuni qorraa, kuni ho'aa, kuni immoo sagalee guddaadha, kuni sagalee xiqqaadha, kuni immoo ifaa, kuni ifa makiinaati jennee ittiin hiika guututti kenniinu sun perception jedhama jechuudha. Kanaafuu subscribe gochuun hin dagatinaa, like gochuun hin dagatinaa. Gaafii adda addaa illee ni jiran as keessa viidiyoo kana keessatti argattanii gaafii Haramaya Universitiin baasu hedduu argattanii viidiyoo kana ilaaluu itti fufaadha. The meaning of sensation and perception. Mee reefu akka introduction itti ilaalle. Sensation is a process whereby stimulation of receptor cells in our eyes, ears, nose, mouth and surface of the skin sends nerve impulses to the brain. Kana jechuun maal jechuudha? Sensation jechuun adeemsa qaamolee miiraa keenya shanan ergaalee naannoo keenyatti ergamanis ta'ee qaama keenya irratti ergaman fuudhanii gara sammuu keenyaa ittiin ergan sensation jedhama. Adeemsa qaamolee miiraa keenya shanan wantoota naannoo keenyatti ergamu fuudhuudhaan gara sammuu keenyatti ergan sensation jedhama. Sensation is closely tied to what is happening in sensory systems themselves. Sensation jechuun walitti hidhamiinsa guddaa kan inni qabu qaamolee miiraa keenya shananii wajjin hidhatiinsa guddaa qaba. Wantoota qaamolee miiraa keenya irratti ta'aa jiran fakkeenyaaf ifa yoo agarre ifni sun ija keenya irratti ta'aa jira. Kanaafuu wantoota qaamolee miiraa keenya irratti ta'aa jiran sana wajjin hidhata guddaa qaba sensation wanti jedhamu kun. Color, brightness, pitch of tone, bitter taste are example of sensation. Kana jechuun maal jechuudha? Halluu adda addaa ija keenyaan arguu dandeenya. Brightness adda addaa ifa adda addaa arguu dandeenya. Sagalee guddaas ta'e pitch of sound kan jennu kana arguu dandeenya. Or dhamdhama hadhaawaa arraba keenya irratti ta'u fudhachuu dandeenya. Those all are sensation. The starting point of sensation is stimulus. Dammaqsituun yookaan wantoonni qaamolee miiraa keenya san dammaqsuu danda'an qaamolee miiraa shan qabna: ija, gurra, funyaan, arraba fi gogaa jechuudha. Isaan kana shanan warri dammaqsuu danda'an starting point of sensation jechuudha. A form of energy such as light wave or sound waves that can be affected sensory organs such as eyes and or ears. Kanaafuu maal jechuudha? A form of energy jechuun energy wayitee fakkeenyaaf dambalii sagalee ta'uu danda'a, dambalii ifaa ta'uu danda'a. That can affect our sensory organs. Dambaliin ifaa ija keenya miidhuu irra dhaqqabuu danda'a. Dambaliin sagalee gurra keenya dhaqqabuu danda'a. Dambaliin sagalee yeroo gurra keenya dhaqqabu dambalii sagalee isa gurra keenya dhaqqabisan immoo gara sammuu keenyatti adeemsi ittiin erginu sensation jedhama. Sensation is therefore the process that detect stimulus from one's body or from the environment. Sensation jechuun adeemsa wantoota naannoo keenyatti argaman san ittiin gara sammuu keenyaa ittiin erginuudha jechuudha. Yookaan wantoota qaama keenya irratti ta'uu jiran ka adeemsi gara sammuu keenyaa ittiin erginu maal jedhama? Sensation jedhama.
Inni itti aanu immoo how different is sensation from perception jedha. In real life, you seldom experience simple sensation. Kana jechuun jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti wanti nuti hojjechaa oollu simple sensationiidhaan wanta ilaallee birri kutamu muraasa yookaan simple sensation wanti nuti hubannu xiqqaadha yookaan muraasa jechuudha. Instead of simple sensation, perceptual processes are constantly at work to modify sensory input into what actually experience. Kana jechuun maal jechuudha? Wanta ija keenyaan agarree gara sammuu keenyatti erginu yookaan wanta sensation san gara hiika guutuu kan ittiin kenninu perceptual process jedhama jechuudha. Isaan san akkasitti beekuu qabna. Perception is the process that organizes sensation into meaningful patterns. Wanti ija keenyaan arginee gara sammuutti ergine sun isaan kana jee organize jee walitti ijaaree hiikaa guutuu pattern kan ta'e meaningful pattern kan ta'e sensationiif kan kennuu danda'u perception jedhama. Kanaafuu perception jechuun adeemsa sensationiidhaaf meaningful pattern yookaan patternii hiikaa guutuu qabu ijaaree kan itti kennu jechuudha. Adeemsa sensationiidhaaf inputii sensory organ irratti ergame kan gara sammuutti ergame san hiikaa guutuu ittiin kenninu perception jedhama. It is process whereby the brain interprets sensation. Perception jechuun adeemsa sammuun keenya sensationii kana interpret gootu yookaan hojiitti itti jijjiirtu jechuudha. Giving is a order and the meaning. Orderii fi hiikallee kan sammuun keenya adeemsi sammuun keenya sensationiidhaaf hiikaa fi orderii guutuu ittiin kennu perception jedhama. Thus, hearing the sound and the seeing color is largely a sensory process. Kana jechuun maal jechuudha? Waan tokko dhaga'uu fi waan tokko ijaan arguunis adeemsa sensory keessaa tokko yookaan sensationiidha. Garuu forming melody and detecting patterns and the shape is largely perceptual process. Amma asitti waan arguu qabdan perceptual process fi sensory process warri jennuun jira. Sensory process jechuun wanta ijaan nuti argine sana yookaan wanta nuti gurraan dhageenye sana jechuudha. Sagalee nuti dhageenye yookaan ifa nuti ija keenyaan argine yookaan ho'a yookaan qorra qaama keenyaan karaa gogaa keenyaatiin argame sun sensory process jedha. Garuu kuni qorra, kuni ho'aa jee wanta qaamolee miiraa keenyaan argame san kan hiikaa itti kennu perceptual process dha jechuudha. Mee akka galteetti kan hin fudhadhee handaawutii yookaan mujula motion barattoota freshmaniif qopheesse waan ta'eef gaafii tokko sosomaan dalagaa bira irraa gaafii akka activity yookaan brain storming giraafis irratti kan hedduutu jira. Isaan kanaaf hedduu waliin ilaalla. Gaafii birallee dabalatallee as viidiyoo kana keessatti include godhee waan hin jiruuf Haramaya University illee gaafii baasee ni qaba. Gaafii mid examii bara keenyaa yookaan baachii keenyaaf hedduutu jiru. Isaan sanillee viidiyoo adda addaa keessatti include godha. Mee ammaan tana why do we say largely in about expression? Asitti seeing and hearing, seeing sound and seeing color is largely sensory process. Garuu forming a melody and detecting patterns and shape is largely perceptual process. Maaliif akkas jennee jennu gaafate? We say largely because in everyday life it is almost impossible to separate sensation from perception. Kana jechuun maal jechuudha? Separationii keena sensationii kan separate godhuu hin dandeenyu yookaan perceptionii sensationii malee dhaabbachuu hin danda'u. Sensationiin immoo erga jiraatee perceptioniin jiraachuun isaa dirqama ta'a jechuudha. As soon as the brain receives sensation, akkuma sammuun keenya sensationii kana receive goote, it automatically interprets and perceives them and without sensation of some kind of perception could not occur. Kana jechuun maal jechuudha? Sensationii malee perceptionummaa wanti jedhamu kun mul'achuu hin danda'u. Sammuun keenya akka sensationii accept godheen maal godhaa? Hiikaa guutuu kan itti kennu, deebisee kan itti kennu maaliifi waan san full experience sensation sanii waan ta'eef jechuudha. Can you mention example showing difference between sensation and perception? Kana jechuun amma fakkeenyoo isin ilaalle mention example of showing difference between sensation and perception kan nuun jiru sagalee dhaga'uu, foolii funyaaniin sufuu, arraba keenyaan dhandhamuu, gogaa keenyaan immoo qorri yookaan ho'i nutti dhagahamu. Isaan kun maal jedhamanii sensationidha. Garuu dhamdhamni nuti dhamdhamne sun fakkeenyaaf yoo dhamdhama loomii ta'e loomiin ni
dhangaggaa'aa yoo ta'e yookaan ashaboonni dhangaggaa'aa yoo ta'e wanti nuti arrabaan xuuynee dhangaggaa'e sun dhangaggaa'ummaan isaadha, dhamdhamni isaadha, senseeshiniidha. Garuu immoo kun dhamdhamni kun kan ashabooti jennee hiikaa waan dhamdhamne sanitti jeeqanii nu perceptionidha. Kanaaf sensation is from bottom to top kan jenne jalaa gara gubbatti sensation qaamolee miirarraa gara sammuutti. Garuu perception jechuun immoo sammuurraa gara qaamolee miiraa keenyatti jechuudha. Kanaaf keeltii subscribe godhuun dagatinaa viidiyoo kana waliin ilaalla. Inni itti aanu immoo maal jechuudha? Information jira, light jira, yookaan ifaa jira, sound jira, ho'ina yookaan qorreen temperatureatu ala kana jira. Isaan kana kalaalee qaamolee miiraa keenya shananiitiin fakkeenyaaf laayitii yookaan ifa ija keenyaan dictate goona. Ismeelii yookaan foolii funyaan keenyaan dictate goona. Saawundii gurra keenyaan dictate goona. Temperature immoo gogaa keenyaan maal goona dictate goona. Kanaafuu raw data keenya kana yeroo nuti dictate ittiin goonu sensation godhu jira. Garuu wanta sensation goone kana yookaan wanta akka raw data fudhanne kana meeshaalee yeroo fudhannu kana maal goona interpret goona, sammuun keenya automatically interpret godha jechuudha asiin. Kanaafuu perception is interpretation of raw data. Amma asitti waan argattan asitti raw material jira yookaan information jira. Information kun gara raw data jijjiirama. Raw data kun immoo interpret ye gara meaningful data jijjiirama jechuudha. Brain perception occurs in the brain. Kanaafuu akkasitti adda baafachuu qabdan jechuudha. Kanaaf raw data information jira yookaan stimulus ka jennu sani asitti sensation jira. Asitti immoo sensation jira yookaan qaamolee miiraa keenya shananii dhiibbaa information as jiru kun ifni, soundin, sagaleen, ismeelii yookaan fooliin, temperature as jiru kun qaamolee miiraa keenya irra gaggeessu sensation jedhama. Garuu dhiibbaa kana kan itti interpret godhu perception jedhama jechuudha. Seerota sensationiiti jira. Sensory laws warra jennuun jechuudha. Isaan kun sensory threshold fi sensory adaptation jechuudha. Mee maal jechuu akka ta'an walumaan ilaallu. There are certain sensory laws that explain how sensation works. Sensory threshold and sensory adaptation warra jennuun lamaan kanaa jira jechuudha. Akkamitti sensationiin tokko akkamitti tokko hojjetu kan nutti agarsiisu seerota lamaa jira yookaan qaamoleen miiraa keenya yookaan informationiin outside world jiran informationiin fakkeenyaaf informationiin as jiran kun akkamitti qaama keenya irratti qaamolee miiraa keenya irratti yookaan ija keenya irratti funyaan keenya irratti arraba keenya irratti gogaa keenya irratti akkasumatti illee ija keenya irratti dhiibbaa akkamitti akka gaggeessuu danda'an kan nutti agarsiisu seerota lamaa jira jechuudha. Seeronni lamaan sun eenyu fi eenyu absolute threshold fi difference threshold, absolute threshold fi sensory threshold jechuu jalatti lamaatu jira. Kanaaf asitti akkamitti dhiibbaan information asii kun dhiibbaa akkamitti qaamota miiraa keenya irra gaggeessuu danda'a jedhee kan nutti agarsiisu seerota lamaa jira jechuudha. Seeronni lamaan jiran eenyu fi eenyu kuma reefu jenne sensory threshold fi sensory adaptation dha jechuudha. There are certain laws sensory that explain how sensation is work. Sensation kun akkamitti akka dalagu kan nutti agarsiisu seerota lamaa jira jenne jechuudha. How much intense mee gaafiin brainstorming dha kun akka isiniif galu basirra kaame how much intense must be for you to detect it. Ciminni information addunyaa ifni tokko fakkeenyaaf ifa kana ifaa jira jettee waan takka ifaa jira jettee ifa arguudhaaf ciminni ifaa sanii yookaan hammi waan san ifaa jira jettee ati arguudhaaf akkati jettu wanti si dandeessu hangam takka si jettee si gaafatte gaafiin tuni. Inni itti aanu how much changes in light to intensity must occur for you to notice it. Kana jechuun maal jechuudha? Ifa jalqabati arguu dandeessu sanirra ifa jalqabati arguu dandeessu san hangam takka yoo jijjiirame arguu dandeessa yookaan jijjiirama hangamiitu irra gaggeeffamuu qaba yaada jiru of keessaa qaba. Kana ni walumaan ilaallu. Sensory threshold is minimum point of intensity
a sound can be detected. Sound is ta'uu danda'a, asitti light is ta'uu danda'a, maybe temperature illee ta'uu danda'a. Sensory threshold jechuun minimum point wantoota nuti qaamota miiraa keenya shanan fayyadamnee waan xiqqoo nuti dhaga'uu dandeenyu sana. Waan xiqqoo sagalee jira jennee sagalee jettee takka keessatti immoo situationii waa tokko hin jirre keessatti sagalee xiqqoo fakkeenyaaf namni tokko mana tokko keessa taa'ee dubbisaa jira jennu yeroo inni taa'ee dubbisu kana tafkii ni beektan yaada quniccaa keessa jennu afaan Amaaraatiin inni sun mushammara dhab jetti yookaan ni utaalte jechuudha. Yeroo san gurri keenya maal godha? Detect godha jechuudha. Sagalee xiqqoo gurri keenya detect godhu sana jechuudha. Sagalee xiqqoo gurri keenya detect godhu yookaan gurri keenya adda baafachuu danda'a. Yoo ifaa ta'e sagalee ifa xiqqaa fakkeenyaaf halaalarraa ibiddiin belbele yoo ta'e halaalarraa ibiddiin belbele yoo ta'e qaanqeen xiqqoon ishiidha jechuudha. Ibiddi sun gaara jala jira. Qaanqeen xiqqoon gara samii yeroo ol baratu ijji keenya qaanqee xiqqoo arguudhaaf qabu san dandeettii ijji keenya qaanqee xiqqoo arguudhaaf qabu yookaan dandeettii qaanqeen ija keenyatti mul'achuudhaaf qabdu sun sensory threshold jedhamu. Waan xiqqoo jechuudha. Minimum point intensity sound is ta'uu danda'a kan be detected. Waan xiqqoo adda baafachuu danda'u tokko. Amma fakkeenyaaf gaafaan sagalee wayii tokko gurri keessan dhagaa jee yaada. Fakkeenyaaf ani amma teessuma dhadhaabaa jira. Sagalee xiqqoo wayii tokko isin dhagamtee yaada. Sagaleen xiqqoon isin dhaga'uu dandeessan sun sensory threshold jedhamti jechuudha. Kanaafuu mee sensory threshold ammaasis kaataagorii lama jala qaba. Isaanis absolute threshold fi law of difference warra jedhamu jechuudha. Law of absolute threshold and law of difference threshold irra jedhaman. Mee kunoo jechuun maal jechuudha? Walumaan laalla. Minimum amount of stimulation a person can detect is called absolute threshold. Kana jechuun maal jechuudha? Sagalee xiqqoo namni sun dhaga'uu danda'u sun jechuudha. Sagalee xiqqoo namni sun dhaga'uu danda'u sun maal jennaani? Absolute threshold jennaan yookaan lameen jennaan. For example, a cup of coffee would require certain amount of sugar before you could detect the sweet taste. Kana jechuun buna tokko yeroo dhuguudhaaf gatteessan sagalee buna tokko yeroo dhuguudhaaf gatteessan dhamdhamni xiqqoon sukkara xiqqoo wayii yoo buna san keessa buusan xiqqoo isin dhagamti sukkarri jechuudha. Xiqqoo isin dhagamuun sun absolute threshold jedhamti. Kanaafuu sukkarri xiqqoon achi keessa xiqqoo isin mummootu sun maal jedhamti? Absolute threshold jedhamti. Yookaan sagalee halaalarraa namni tokko iyyuu danda'a halaalarraa sagalee nati adda baafachuu dandeessu sun absolute threshold jedhamti jechuun because the absolute threshold for particularly sensory experience was psychologists personally define the absolute threshold as a minimum level of stimulation that can be detected 50% of time when stimulus is present over and over again. Kana jechuun maal jechuudha? Sagaleen xiqqoon takka fakkeenyaaf sagalee tokko amma fakkeenyaaf ani waa godhaa jira. Sagalee xiqqoo wayii dhagaa jirtan. Sagaleen kun irra deddeebiin yoo isin dhiyaate sagalee xiqqoo isin detect godhuu dandeessan san absolute threshold jedhamti jechuudha. Kanaaf namni tokko parsantii 50 jechuudha. Sagaleen inni jiraa fi hin jiru yookaan dhamdhamni inni jiraa fi hin jiru yookaan fooliin inni jiraa fi hin jiru jedhee kan parsantii 50 namni adda baasuu danda'u sun maal jedhama? Absolute threshold. If we present with low intensity sound of 30 times and detect it 50 times the level of intensity to be your absolute threshold for that stimulus. Amma fakkeenyaaf namni tokko sagalee halaalarraa jiippaasii wayiitti banee jira. Sagaleen isaadha 30 qaba yoo ta'e yookaan vooliimii hamma 30tti yoo qabaatu ta'e 30tti qabaachuu yeroo inni fi 30tti qaba jiippaasiin sagalee vooliimiin isaa 30 ta'e kanas hanga 30tti itti banee ta'a abbaan dhageeffachaa jiru. Nuti immoo halaalarra teenye 30 kana keessa sagalee xiqqoo sagalee wayii dhageenye jechuudha. Sagalee xiqqoo sagalee wayii dhageenye walakkaa sagalee 30 isaa kana dhageenye jechuudha. Walakkaa dhaga'uun kan parsantii 50 stimulusii keenya dhaga'uun keenyaa sun maal jedhama? Absolute threshold jedhama jechuudha. The absolute threshold is also affected by factors other than intensity of stimulus. Kana jechuun cimina sagalee sanii yookaan
cimina wantoota stimulusii sanirra caalaa factor affect wantoonni absolute threshold kana godhu. Amma fakkeenyaaf namni gurri isaadhaa sirriitti hin dhageenye tokko absolute threshold kana dhaga'uudhaaf dhiibbaa irra qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf namni ijji isaadhaa short sight qabu tokko halaala irratti waa arguudhaaf yookaan stimulusii halaala irra jiru tokko arguudhaaf dhiibbaa irra qaba jechuudha. Kanaafuu physical and the psychological state of individual or the perceiver or the individual that perceive the outside world is major affecting factor of our threshold absolute threshold dha jechuudha. Kanaafuu dhiibbaa irra qaba jechuudha inni sun. One of the most important psychological stimulus factors is the response bias on how ready the person is to be reported the presence of particular stimulus. Kana jechuun maal jechuudha? Psychological bias jechuun loogii nuti addunyaa alaatiif qabnu yookaan information alaatiif qabnu. Amma fakkeenyaaf namni tokko garmalee muuziqaa jaallate yoo ta'e, garmalee muuziqaa jaallate yoo ta'e, muuziqaan inni jaallatu muuziqaa Hacaaluu Hundeessaa yoo ta'e, halaala irraa muuziqaan Hacaaluu Hundeessaa itti baname muuziqaa kana halaala irratti dhaga'uudhaaf dandeettii qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf maaliif psychological factory waan ta'eef biyaasiidha jechuudha. Loogii waan saniif qabu jechuudha. Yookaan keessoo isaa keessatti wantoota fedhii waan san dhaga'uudhaaf qabu sanirratti hundaa'aa jechuudha. Absolute threshold warri jennuun kun. In part on your estimate of probability of being mad. So you would be more likely to perceive the sound of footstep on the neighbor you believe too dangerous than in neighborhood you believe to be safe. Kana jechuun maal jechuudha? Ati amma fakkeenyaaf naannoo tokko jirtu yoo ta'e diina wayii qabdaa jennu fakkeenyaaf ati namni tokko karaa deemaa jennu karaa deemaa jira ati garuu safara yookaan ganda diinni kee itti baay'atu keessa jirta. Kottee namaa kana kan dhageessu kottee namoota yookaan deemsa miila yookaan kottee miila isaaniidhaa kan dhageessu yookaan deemsa miila isaanii kan dhageessu sagalee miilli isaanii baasu kan dhageessu safara diina keetii keessa yoo jiraattee fi safara diina kee hin jirre yookaan safara firri kee qofti itti baay'atu keessa yoo jiraatte garaagarummaa qabaachuu dandeettiin ati footstep yookaan sagalee miilli kottee namaa yeroo deemu baasu dhaga'uudhaaf qabdu sun dandeettiin ati dhaga'uudhaaf qabdu sun garaagarummaa qaba. Yoo diina safara diina keetii keessa jiraatte sagalee dandeettii kottee namaa dhaga'uudhaaf baay'ee olaanaa qabda. Garuu immoo safara fira keetii keessa jiraatte isa kanuma dandeettii adda baafachuu qabdu sun dandeettii akka safara diina keetii san qabaachuu dandeessu jechuudha. Inni itti aanu asirratti waa hubattan jee yaada. Inni itti aanu immoo the difference threshold jedha. Inni itti aanu the difference threshold dha. Law of difference threshold jechuun immoo in addition to detecting the presence of stimulus you also detect change in intensity of stimulus. Kana jechuun maal jechuudha? Ati amma fakkeenyaaf sagalee xiqqoo jirtu san dandeettii detect godhuu keessan cinatti sagalee xiqqoo minimum amount of stimulus that you can detect tajannisan beside that beside detecting the existence of minimum stimulus you can also detect what you can also detect the difference or the change of the stimulus that you can detect from the previous time jechuudha. Amma fakkeenya sagalee xiqqoo tokko jechuudha. Amma namni tokko reefu teebii sagalee vooliyumii 30 qabu tokko irra kaa'ee dhageeffachaa turre garuu immoo nuti 15 dhagee vooliyumii 15 dhagayaa turre haa jennu. Garuu yeroo muraasa booda namni kun jiippaasiin isaadhaa gara 50 qabaatee namni kun asii vooliyumii isaadhaa 40 irratti ol guddise nutis asii gara meeqaa dhageenya gara 20 yookaan gara 25 illee dhaga'uu dandeenya jechuudha. Kanaafuu difference threshold jechuun minimum amount of stimulus that must be added to the existing stimulus to detect the original to detect the change that added to original waan jechuudha. Kanaafuu waan jalqabaa san irratti stimulusii jalqabaa san irratti waan ida'ame san adda baafachuu keenyaaf wanti nuti godhuu qabnu wanti jiru kan barbaachisu sun jechuudha difference threshold jedhama jechuudha.
Asitti gaafii tokko jira, gaafii Haramaya University fi gaafii kana jira. Gaafiin kun the basic experience of stimulation of body senses called A. Sensation, B. Perception, C. Adaptation, D. Cognition, E. Conduction jaa. Gaafiin kun akkas jaa. Maal jechuudha? Basic experience of stimulation of body sense jechuun qaamolee keenya kana sense godhuudhaan wanti experience yookaan muuxannoo basic experience sun maal jechuudha? Deebiin isaadha sensation ta'a jechuudha. Sensation is basic experience of stimulation that can appear or that can exist our body or that can appear in the environment that around us jechuudha. Kanaafuu sensation is basic experience of stimulation of our bodies and our environment jechuudha. Inni itti aanu gaafii isaa kana ilaaluun dura gamanatti wanti tokko kan nuti ilaaluu qabnu tokko jira. Like absolute threshold. The difference threshold for particular sensory experience varies from person to person and from occasion to occasion. Yeroodhaa gara yerootti illee namaa gara namatti illee garaagarummaa jalqaba ture sanii fi erga stimulation kan dammaqsituu jalqaba ture sanirraa garaagarummaa jiru tokko kan nuti hubachuu dandeenyu. Amma fakkeenyaaf fakkaniin akkana isiniin jedhu namni tokko buna tokko keessatti buna birciqoo tokko keessatti sukkara xiqqoo wayiitii jiraa jennu. Sukkara xiqqoo wayii san dhamdhamanii adda baafachuudhaaf namaaf namatti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Garuu akkuma sana jechuudha. Fakkeenyaaf sukkara xiqqoo walakkaa maankaa tokkootti naqamee jennu jalqaba. Buna birciqoo tokko keessatti buna maankaa tokkoon kan walakkaa maankaa tokkootti naqamee jechuu jalqaba. Saniif ati maal goote bunaaf hadhaan bunaadhaa baay'ee jira garuu sukkara xiqqoo dhagama. That is known as absolute threshold. Garuu sukkara kana immoo maal goone maankaa lama itti daballe jechuudha. Maankaa lama gisee itti daballu maal ta'e jijjiirame. Dhamdhamni isaa kan jalqabaa sun ni jijjiirame jechuudha. Gara mi'aatti jijjiirame kan jalqabaa sun yeroo jijjiiramu maal jennaani? Jijjiirama kanaan difference threshold jennaan jechuudha. Erga maankaa lamatti booda jijjiirama dhufe kanaan difference threshold jechuun that we can detect the change that occur or that deviate from original stimulus test jechuudha. Testii jalqabaa sanirraa kan deviate kana kan itti hubanne absolute difference threshold jedhama. Difference thresholdiin kun ammaasis wanti asitti jiru this difference in threshold is called just noticeable difference. Just noticeable difference. GND Germany. Just noticeable difference jechuun amma fakkeenyaaf jalqaba dhamdhamni wayii tokko isin dhagahamaa ture buna birciqoo tokko keessa gaafa walakkaan maankaa tokko qofti ture dhamdhama bunaa dhaafi dhamdhama sukkaraa xiqqoo isin dhagahame. Garuu san booda erga maankaa lamatti neeyinii booda maal goone erga maankaa lama buna birciqoo san keessatti neeyinii booda dhamdhama garaagarummaa dhamdhamaatiin dhufe jechuudha. Garaagarummaa dhamdhamaa akka dhufe saniin maal jennaani? Just noticeable difference jennaani jechuudha. Kanaaf asitti the amount of change in intensity of stimulation needed to produce just noticeable difference is a constant fraction of original stimulus. Kana jechuun maal jechuudha? Dhaabbataa ta'uu qaba jechuudha. Dhamdhama san jijjiiruudhaaf sagalee irrattis akkasuma baay'isawwee sagalees ta'uu danda'a. Amma fakkeenyaaf qaama keessan wanti xiqqoon tokko isin ciniinaa teesse yeroo baay'ee irra deddeebitee isin ciniinti yookaan isin qunxuxa qimmiddii wayitis ta'uu danda'a. Xiqqoo isin qimmiidan xiqqoo isin qimmiidamuun sun over again waan deddeebi'ee dhufe absolute threshold jedhama. Garuu immoo qimmiidaan sun takka ciniinaan gogaan keessa ciniinamaa jiru qimmiidamaa jirtu sun yoo dabale maal jennaani? Just noticeable difference jechuudha. Garaagarummaa sensii yookaan miira keetis dhagahame sanii jechuudha. Kanaafuu maal jennaani? Just noticeable difference jennaan. Inni sun immoo just noticeable difference kun dhufuudhaaf hamma jalqaba ture saniin constant fraction yookaan constant proportion dabaluu qaba. Yookaan waa xiqqishuma hanga sana xiqqishu dabaluudhaaf osoo hin taane akkasumatti immoo xiqqoo jechuun bakka inni jedhame hanga noticeable ta'uu danda'u tokko yeroo itti dabalu jechuudha. Fakkeenyaaf asitti Weber's law waan jedhamu jira. Weber's law jechuun namni tokko kiiloo 50 baadhate yoo dhaabbate jaa Weber's law kun fakkeenya isaatiin namni tokko kiiloo 50 baadhate yoo dhaabbate kiiloo 2 yoo irraa fuute garaagarummaan dhufuu danda'a.
kiiloo 2 nama kiiloo 50 baadhatee dhaabbatu tokkoon xaafii kiiloo 50 of gubbatti baadhatee yoo dhaabbate kiiloo 2 xaafii isinirraa yoo kan hammaartu ta'e yookaan kan hir'istu yoo ta'e garaagarummaan itti dhagahamuu danda'a. Maybe kana jechuun kiiloo 2 irraa hir'iste itti dhagahamuu danda'a. Garuu immoo kiiloo 2 yoo itti dabalte itti dhagahamuu danda'a. Akkasuma kiiloo 2 kana osoo hin taane kiiloo 50 namichi baadhatee jiru sanirraa kiiloo tokko yookaan gimmaasha yookaan walakkaa kiiloo tokko yoo kan irraa hir'istu ta'e wanti namichi sanii dhagahamu hin jiru jechuudha. Ittiin dhagahamu waan akka irraan fuudhamne itti dhaga'a waan ta'eef. Kana jechuun akkasumatti illee kiiloo 2 yoo itti dabaltees waa tokko ittiin fakkaatu jechuudha namichatti. Kiiloo tokko yookaan walakkaa kiiloo tokko itti dabalte waa tokko itti fakkaachuu dhabuu danda'a. Kana jechuun immoo nama kiiloo 50 baadhatee jiru tokko fakkeenyaaf walakkaa kiiloo 50 yookaan kiiloo 25 yoo irraa hir'iste haalaan itti dhagahamuu danda'a jechuudha. Yeroo irraa hir'iste wanti itti dhagahame sun jechuudha. Irraa salphachuun isaa sun just noticeable difference jedhama jechuudha. To produce just noticeable difference, the stimulus change with constant function of the original stimulus jechuudha. Kanaafuu Max Weber's law warri jennuun kun maal jedhu? Which notice change only if there is at least one ounce change in it. But person holding 100 ounce or kilo weight would require the addition or subtraction of at least 2 ounce. Notice change. Kana jechuun maal jechuudha? Namni kiiloo 100 baadhatee jiru tokko akkuma reefu isin hime kiiloo 50 irraa hir'isteen haalaan itti dhagahamuu danda'a. Kiiloo 50 itti dabaltanis san caalaa dadhabbiin isaatti dhagahamuu danda'a. Garuu immoo kiiloo 2 irraa hir'isteen ta'e kiiloo 100 nama baadhatee jiru tokko xaafii kiiloo 100 nama ofirraa qabu tokko kiiloo 2 irraa hir'istan xaafii sanirraa kiiloo 2 hir'istan waa tokko itti dhagahamuu danda'a. Kiiloo 2 itti dabaltanis waa tokko itti hin dhagahamu jechuudha. Kanaafuu stimulasiin gogaa isa irra taa'aa jiru sun waa tokko itti dhagahamuu dhabuu danda'a. Garuu immoo kiiloo 100 irraa kiiloo 50 irraa hir'istan maal godha? That person can notice it jechuudha. Yookaan can detect the addition and the subtraction of what? Stimulus jechuudha. Mee gaaffii reefuut bira tarree sana irra deebinee ilaalla. This question was Haramaya University questions. Kanuma reef kana sensation jenne basic experience of stimulation of our bodies and our environment is what? Sensation ida jenne. This mid exam of Haramaya University. Taste 1 gram of table salt in 500 liters of water. Smell 1 drop of perfume diffused through a 3-room apartment. Touch a wing of bee falling on your cheek from a height of 1 centimeter away. They all are example of A. Just noticeable difference. B. Difference threshold for our sense. C. The absolute threshold for our sense. D. Adaptation of our sense. E. Perception of our sense. Yeah. Kana jechuun maal jechuudha? Gaaffii kana asitti amma fakkeenyaaf leetira 500 keessatti bishaan leetira 500 keessatti soogidda jennaani yookaan ashaboo giraamii tokko yoo itti dabaltan akkasumatti illee dhamdhamni soogidda sanii leetira 500 kana keessa xiqqoo isin dhagahama I am sure. Akkasuma dirooppii yogguu takka biifuu yogguu takka biifte yookaan paaraafiyuumii yookaan doodiraantii shittoo jechuudha. Apparentii yookaan abbaa darbii 3 gamoo abbaa darbii 3 keessatti yoo biiftan xiqqoo isin dhagahama kunillee baay'inaan miti garuu shittoon akka jiru isin dhagahama. Eessaa fi hangam takka akka ta'e immoo garuu adda baasuu hin dandeessanii jechuudha. Yookaan golfaa kanniisaadha. Golfaa kanniisaa fuula keenya duratti ija fuula keenyaa duratti seentimeetira tokko ol fagaatee lafatti gad deebi'ee ija keenya duratti kufa. Xiqqaadha jechuudha. Minimum stimulus jechuudha. Golfaa kanniisaa jechuun ingidihi yaaduu qabdanii. Isaan kun maal jedhamanii nuun jee. Kanaafuu A. Just noticeable difference. It is not just noticeable difference. B. The difference threshold. By the way, difference threshold and the just noticeable difference is the same one. And the absolute threshold of our sense. The answer is the absolute threshold of our sense jechuudha. Gaafa keenya akkasuma nu ilaalame isinis gaafii kana irraa hubata jechuudha. Saniif isin adaptation immoo yeroo itti waliin ilaalla. Weber's amma laallee turre jechuudha. Weber's amma laallee turre. Weber's law can be defined as jedha. A. Smallest change in stimulation
that can be detected 50% of time. B. Principle that the just noticeable difference for any given sense is constant proportion of stimulation being judged. C. Principle that there is an adjustment of sensation level depending on stimulation received. D. The idea that least amount of energy detected in stimulation of only occurs 50% of our time. E. Theory that all stimuli respond to the same sensation throughout process of creating meaningful patterns. The answer is what? The principle that just noticeable difference for any given sense is constant proportion of stimulation being judged. Kana wajjin deebiin isaadha isa kana ta'a jechuudha. Akkasi. Kanaaf deebiin isa jalqabaa sensation ta'a. Deebiin isa kana immoo absolute threshold yookaan C ta'a. Deebiin gaafii sadaffaa kana immoo Weber's law can be defined as the principle that just noticeable difference for any given sense is constant proportion of stimulation being judged. The principle that there is adjustment of sensation kajo akkana taate jechuudha. Deebiin isaadha B taati jechuudha. Kanaafuu B'tti qabatta jechuudha. Inni itti aanu immoo sensory adaptation waan jedhanii jira. Sensory adaptation baay'ee kan namatti toluu fi nama hawwatu. Mee wanta kun immoo maal jokkate waliin ilaalla. One possible reason is that if the stimuli remains constant in intensity, you will gradually stop noticing it. Amma fakkeenyaaf kana jechuun maal jechuudha? Namni tokko hiriyaan keessan tokko yeroo baay'ee kan sijaaraa arsoote, namni hiriyaan keessan tokko kan sijaaraa arsoote, fooliin hiriyaa keessanii kun yeroo isa bira deegtan foolii sijaaraa kana isinitti dhagama. Gwaaddenyaa keessan kan yeroo baay'ee waan ta'eef galgalaas ganamaas kan wajji jiraattan waan ta'eef foolii sijaaraa kan hiriyaa keetirraa sitti dhagamu kana akka foolii sijaaratti lakkaa'uu dhiisuu dandeessu yookaan as you start counting it as a normal condition jechuudha. Akka normal condition lakkaa'uu eegaltaa jechuudha. Yookaan sensii kan nuuf hidhiista bakka adapt gootan. This means when you adapt or when you adapt the stimulus that exist outside environment or that exist on your body. Fakkeenyaaf amma qunxuxaa wayii tokko qimmiiduu wayii tokko gogaa keessan xiqqoo si qimmiidanii ammas xiqqoo si qimmiidanii suma qimmiidan jechuudha. Qimmiiddaa kana sensii bakkatti kan nu dhabuu dandeessa. Yookaan fakkeenyaaf namni tokko si qimmiidee qimmiiduun sun yoo kan hin jijjiiramne ta'e yookaan hin daballe yookaan hin hir'anne ta'e nootiis hin guutu jechuudha. Fakkeenya biraa tokko yeroo darbe viidiyoo ilaalaa ture. Namoonni naannoo qeeraa jiraatan, Ingiliffaan isaadha. Namoonni naannoo qeeraa jiraatan yeroo baay'ee fooliin isaadhaa sun ittiin dhagahamu. Garuu immoo nuti namoonni naannoo qeeraa sana hin jiraanne yoo deemnee naannoo qeeraa sana guyyaa tokkoof dhaqne baay'ee nutti cincaa nutti xiraawa jechuudha. Garuu namoonni naannoo san jiraataa turan sun cincaan yookaan xiraawuun naannoo qeeraadhaa sun maal hin godhu isaan sensii hin godhu waa tokko ittiin fakkaatu jechuudha. For example, after diving into swimming pool, you may shiver. Yet a few minutes later, you may invite someone to join you, saying that the water is so fine. Oh, entering a friend. Akkana jechuun maal jechuudha? The water is fine jettee jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan daakuudhaaf yookaan bishaan tokko keessa bashannanuudhaaf poolii bishaanii bikkatti bashannanaa tokko deettee gaafa achi deettee gaafa dura seentu baay'ee hollattee turte sitti qabbanaa jechuudha. Adeemsuma keessa turaa deemtuun wal barte jechuudha bishaan saniin. San booda maal goota? Hiriyaa kee affeerta. Kanaafuu bishaan bareedaadha, bishaan namatti tola, kottu seeni jettaan. San booda innis dhufee seenee yeroo muraasa booda ni hollata. San booda immoo innis hiriyaa isaatti aanu hamaa jechuudha. Karaa biraatiin on entering friend's dormitory room, you may be stung by repugnant stench of mouse or garbage. Kana jechuun maal jechuudha? Namni tokko ilkaan isaadhaa hin bursha hin dhiqatu yoo ta'e hin borroshu yoo ta'e yookaan ilkaan isaadhaa hin dhiqatu yoo ta'e maal goota? Yeroo jalqaba hiriyaa keessan bira dhayitu hafuurri isaadhaa maybii waan hin taane si jejjeeruu danda'a. Garuu immoo ati maal goota? Adeemsa keessa hafuura hiriyaa keetii sanii fireendii keetii sanii wajjin wal bartaa jechuudha. Akkasuma sijaaraanis kan sagaleetis bifuma saniini. Yet a few minutes later you may notice the odor at all.
This tendency of our sensory receptor to have decreasing responsiveness or to unchanging stimulus is called sensory adaptation jedhamanii jechuudha. Kana jechuun sensory adaptation jechuun wanta hin jijjiiramne tokko jechuudha. Bakka inni xiqqaatu hin dabalu cincaan isaa ittuma fuufa naannoo qeeraa odhayitee akkasumatti illee bishaan keessa yeroo fi poolii bishaanii daakuudhaaf dhayite deemte yeroo duraa san si qabbanaa garuu immoo tara adeemsa keessa qabbanti isaadhaa sun ittuma fuufa yoo ta'e wal bartaanee jechuudha. Kanaafuu adaptation jechuudha. This is the another law of sensory law. As I have already said, there are two types or there are two categories of sensory laws. The first one is threshold law. The second one is what? Absolute threshold. Sensory threshold jechuun minimum amount that we can detect jechuudha. That we can detect yookaan wanta stimulus jiru sanirraa kan nuti detect godhuu dandeenyu jechuudha. Inni immoo bakka lamatti qoodama. We can categorize sensory threshold into absolute sensory threshold and difference sensory threshold jennee bakka lama qoodne jechuudha. Absolute sensory threshold jechuun kanuma jalqaba ture san jechuudha. Wanti isuma jalqaba jiru san jechuudha. Yookaan kan jalqaba xiqqoo nuti adda baafachuu minimum amount of stimulus, minimum amount of intensity of stimulus that we can detect it is existence jechuudha. Difference threshold jechuun immoo jijjiiramni tokko achirratti kan ta'u ta'e jijjiirama achirratti san gaafa nuti adda baafanne jechuudha. Inni itti aanu immoo sensory adaptation. Sensory adaptation jechuun adeemsa tuutii keessa habituate godhuun kan walii galuun kan wal baruu jechuudha. Wanta naannoo keenya jiru. Amma fakkeenyaaf ati doormii keessa jiraataa jirtu. Doormii keessa teessee sagalee kana dhageeffattu. Keessatti ampuuliin siif ifa. Ampuulii siif san maal goota? Bakka kan ituuf seensisiin godhu jechuudha. Wal bartanii jirtan waan ta'eef. Kana inni itti aanu immoo bifa kanaan ta'a. Process of sensation and perception jee garaagarummaa isaaniitii wajjin jalqaba akkuma reefu wanti gamas irra ilaalaa turre san jalqaba maaltu jira? Information jira. Outside world keessa information jira. Informationiin kun immoo maal godha? Qaamolee miiraa keenya irratti dhiibbaa geessisa. Sensation jenneen dhiibbaa sanii. Sammuuta immoo qaamolee miiraa keenya gara sammuutti erganii gara sammuutti yeroo ergan immoo perceptioniitu uumamaa jechuudha. Sammuun keenya perceptionii uuma. Asitti waan isin galuu qabu. Outside world can offer us information, light, sound, and some other things, temperature, we can say. And this information can impact on our sensory organ. Sensory organic kenyarati dhiibbaa qaba. Isaan kun dhiibbaan isaan information addunyaa alaadhaa qaamolee miiraa kenyarratti qaban kun immoo maal jennaani? Sensation jenna. Kana booda immoo qaamolee miiraa keenya gara sammuu keenyatti erganii gara sammuu keenyatti yeroo ergan kana immoo maal jenna? Perception jedhama. Sammuun keenya erga fuudhee waan sanii kaatti kanneen booda jechuudha. Mee amma isaan kana transduction kan jedhu garuu handaawutii keessa yookaan mujula keessan irra hin jiru waliin ilaallamee gaafii tokko irratti yeroo tokko argee ture waliin ilaalla. Information, light or sound as I have already said. There is information, light, temperature, sound, smell, and some other things. Kana booda maal goota? Activate our sense receptors in sensory organs. Sensory receptors warra jennuun jira jechuudha. Qaama keenya miiraa keenya keessatti sense receptor yookaan dhaamsa fuutuu warra jennuun sana jechuudha. Gaafa kutaa 7-8 barattan jeeyyaadha. Warri naachuraaliidha immoo baayoloojii keessatti barattaniirtu. Sensory receptors warra jennuun kun qaamolee miiraa keenya keessatti dhaamsa fuutuu warra jennuun jiran jechuudha. Dhaamsa fuutuu kana maal godhanii ni dammaqsan jechuudha. Informationiin yookaan odeeffannoon addunyaa alaa keessa jiru kun dhaamsa fuutuu qaamolee miiraa keenya keessa jiran san ni dammaqsan. Amma fakkeenyaaf viidiyoo kanarratti akkuma agartan naannoo kana dhaamsa fuutuu jira. Quba keenya kanarra asitti ibiddaa jira. Asitti kun stimulusidha. Asitti immoo sensory receptor jira jechuudha. Samboode informationiin as jiru kun ibiddi as jiru kun it activate our sensory organs. Then our sense receptors receive the information and send it to our mind jechuudha. After stimuli enter sensory organs akkuma odeeffannoon alaa jiru sun information alaa sun gara qaama miiraa keenya keessa galan the sense receptors will change or convert stimulus into electrical signals called neural impulses which
are sent to the brain. Kana jechuun maal jechuudha? Akkuma sense orgaanii keenya keessa sense receptorii jira jennee mire. Kanaaf sense receptoriin kun immoo information jiru san fuudhee information sana garami jijjiira neural signal jijjiira. Neural impulse jijjiira jechuudha. Signal neural impulse jedhamee jira. Adeemsi kun transduction jedhama jechuudha. The process that our sense receptors change stimuli into neural signals or neural impulses known as transduction. Never forget. University tokko fiduu danda'ani. Kana booda immoo maaltu dhufa? When neural impulses reach particular area of the brain, they are changed into meaningless bytes of information called sensation, which involves the detection of sensory stimuli. Amma fakkeenyaaf sagalee guddaa wayii tokko bakkaan sagaleen tokko yoo jeema fakkeenyaaf sagalee guddaa tokko iyye sagalee fakkeenyaaf meeshaa dhukaasaatis ta'uu iyye akka jalqabaatiin within 1 microsecond jechuudha. Microsecond xiqqoo keessatti maal godhaa? Gurri keenya fuudhee dafee adeemsi masiliin yookaan sense receptorii yookaan dhaamsa fuutuun gurra keenya keessa jirtu daftee fuutee gara neural impulse jijjiirti jechuudha. Kana neural impulse tun immoo eessa dheetii? Sammuu keenya kana keessa iddoo tokko dheetii jechuudha. Iddoo kana keessa dheetii maal godhaa? Meaninglessidha. Sagalee guddaa ta'uu isaa malee maal akka ta'e hin beeknu jechuudha. Kanaafuu meaningless bytes of information that reach our particular brain is known as sensation. The process that we can detect is the stimulus from our sense organs into our brain jechuudha. Kanaafuu isaan sani thus meaningless bytes of information are then changed into meaningful and complete image called perception. The interpretation of what? Sensory stimuli. Kana jechuun maal jechuudha immoo gurri keenya sagalee guddaa sana akkuma dhageenye jechuudha. Maal godha? Sammuun keenya tasgabbeessitee qawweedha yookaan sagalee dhukaasaatii jee meaningful and complete image. It gives meaningful and complete image of the stimuli. That complete and the meaning that the process giving meaningful and complete image of the stimuli is known as perception. Jama perception immoo viidiyoo itti aanu keessatti ilaalla. Hangasittu viidiyoon itti aanu hangaan isiniif hojjedhutti viidiyoo kana share subscribe waliif godhuudhaan hiriyoota keessan warran dhaga'in biraas gaadhaa wanti an sirreessuu qabu immoo adaraa narraan qusatina yaada keessan naan gaadhaa. Waan viidiyoo kana daawwattaniif baay'ee galatoomaa. KLTube subscribe godhaa. Wantoota baay'ee walii wajjin hojjechuudhaaf karoorfatee onnatee ka'ee jira. Hiriyoonni kiyyaas dhiyeenya keessatti loojii keessanii dhiyeessan nagaan naa turaa. Isiniin jaalladhaa. Baay'ee galatoomaa.